وصل كايتي ها ايوه مش هسرع يوتيوب اكاد روح ترى كده كده انا وانا بون تيك توك انا اكاد روح مالك ايه ما رتبت ما مالت سي ارجعتي سيلمنا يسوع موج ما المنا برسا لا اله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقاب كبرني جالي في الفني له جرتنا وبكجرتنا توندا كيستان إسناقو بجانا جان جرا يوتيوبي حسن بيات نجان نفتن سنين جنة إيجا أكوا بيكمو كندرا wantoota garaagaraa isin agarsiisaa turuun keenya ni yaadatama hammas waan tiiktookii irratti hojjennu guutuusaa asirratti isiniif gadhiifnaa nama dinqisiifachuu qofa otoo hin taane ofiis akka dinqamtanu tiiktookii keessan akka guddatuu fi sooshaal miidiyaa kamirrattuu akka egaa ittiin fooloo fi laayikii garaagaraa fi beekamtiillee ittiin argachuu dandeessan hin taati yaa'inaa kottaa seenaa hordofaa isiniin jennaa mee waan kana ni eegalla kottaatii waliin haa ilaallu. Kain Master aappii Kain Master kana ni buufattu warri hin qabne jechuudha. Baay'een keessan ni beektu waan ta'eef keessan seenna. Erga keessa seennee booda walakkaa kana ni filanna. Achi booda haala viidiyoon keenya itti waraabameen. Haala viidiyoon keenya itti waraabame jechuun fakkeenyaaf bilbilli keenya dalga ciisee waraabame 9:16 kana filanna. Isa kana jechuudha. Yoo immoo dhaabbatee waraabame isa kana filanna. Inni kunis kan dhaabbateetii rakkoon qabu garuu irra guddaa dhaabbateetii waan ta'eef isa kana filannaa 9:16 jechuudha. Erga filannee booda viidiyoo barbaannu kana hojjetachuudhaaf as seenna miidiyaa isa jedhu kana keessa gaafa seennu bakka kana dhufnee as rukunna. Gaafa rukunnee jennu kaleerii kana keessaa kaleeruma barbaanne fudhannaa gurraacha filanne waan ta'eef gurraacha kana fudhannee bakka gurraacha kana gara rukunna. Achi booda gaafa inni bifa keelloo kana fidee nu agarsiisu akkana gara fuulduraa gara dudduubaa kanatti akkana dheeressine. Haga kamitti daqiiqaa iddee kanatti daqiiqaa nu lakkaara bakka kanatti daqiiqattiin nu lakkaaru kana haga daqiiqaa tokko haa ta'u haga sekondee 20 haa ta'u sekondee 30 hanga viidiyoon keenya dheeratu booddee dheereffachuu dandeenya. Achi booda qubaan bakka kana duwwaa kana rukunnee achi booda sarara sadi kan qabu kana rukunnaa. Achi booda ammas isa olii fakkii viidiyoo footoo qabu miidiyaa isa dhunee rukunnaa. Sana booda bakka viidiyoo itti waraabbanneedha jechuudha. Okay, viidiyoon keenya as jala jira hojjeta ta'e viidiyoo keenya ni fudhanna. Erga fudhannee Ernan akka dhufee jedhu bakka xiyya kana ni argattu kunoo xiyya kana ni argattu bakka kana qubaan qabdanii akkana guddistu ni guddistu hanga kamitti hanga kirrii isiin naaditti naannofte kun caafii gamaaf gamanaa geessutti. Achi booda meegaa wanti isin sirriitti hubachuu qabdan yeroo baay'ee wanti irra deddeebi'ee dubbadhu maali beektu namni tokko waan tokko hojjechuudhaaf viidiyoo isa jalqabaa noormaalii isaa otuu waa tokko ittiin bu'aminiin noormaalii isa jalqabaa sana sirriitti hubachuu qabaan jedha. Ammas viidiyoo isa noormaalii kana ilaala. Viidiyoo isa noormaalii kana ni ilaalla. وصل كايتي ايوه مش هسرع يوتيوب ترى كده يوتيوب مالك لا إله إلا الله محمد سي ارجعتي سيلمنا يسوع موج ما كون المنا برسا لا إله ما هو ما كان قدرتنا بالماتا اوكي امي كوني اس بيكون ترفيدا ولكن استي حاسا ديرسو غاسون فدي كيسني جچالا مسدي تايفچوف جچ افورشن تايفچوف سني دنديسو هممو اسنا اگرسيسو همله سيلا اسمتينو جيجل قبا هممو فيديو اسلا مفان نگه فيديو اني لا مفان مو كونوتي asirratti gaa ammas akkuma sammaa hin guddifnaa. Asirratti wanti isin sirriitti hubachuu qabdan maali? Yeroo viidiyoo isa kana isa jalqabaa waraabdan sagalee isaa sirriitti yeroo inni jedhu deebiif gaafii akka wal gaafataarutti sa'aatii kennitanii fi fakkeenyaaf salaamu alaikum xiqqoo turtanii waalaikum assalaam akka inni sa'aatii kennuuf jechuudha. Amma inni immoo xiqqoo ni ture jalqaba dafeen jalqabne waan dheerateef viidiyoo chattiin gabaabsa. Maaliif sa'aatii waan nutti hin gubnu akka nutti gubuu waan hin barbaanneef asirraa eegala. Okay, deebii kennuuf inni immoo deebii kennaa dhaga'ama. Akaan jiru. Deebii nana waan nana boon tiktokii nana akaan jiru boon. Maal itti birattooti maal taate? Walle bro. Ayo dubbo jalla
kanatti hojii bitta dhiisifannaa kaal jiru. Sagaan jiru kanas. Dhumeera jechuudha haasaan hammuma kana. Okay, bakka kana bifa keelloo kana inni isinii fidee bakka maqaa ishee kana rukuttu achi booda dudduubatti kutuuf waan ta'eef dudduuba kanatti kunnaa sana booda maal goona? Bakka kana akkana qubaan gaditti bunee nani bifa keelloo kana fidee bakka mallattoo kana ni rukunnaa achi booda daarii kana akkana qubaan qabnee qirxiisii kana akkana qabnee akkana bunna hanganni harka keenya qaama keenya qabne goone isaan booda akkana rukunnee erga sana as viidiyoo san sila dudduubatti butee gaa hamma fuulduratti butanna isin immoo yeroo kana dhaxxanii haaraa lafa fidachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, amma gaafa dhaqee dhufu yoo barbaade akkanatti yoo isinii gale isiniif gala yoo galuu dideessi isa kana immoo akkana rukuttanii isa olii kana akkana rukuttanii jechuudha. Kansaas akkuma isaan kunnee bakka kana rukunnee bukkee akkanatti kun kansaas. Okay, erga kunnee booda bakka kanatti akka xiqqoo wal caaluu yoo isin taate qubaan akkana qabnee quba lamaniin fakkeenyaaf quba lamaniin akkana qabnee ni guddisna. Hamma walakkaa kanatti waa walirraa siqeef xiqqoo hafee itti bunnaa gar tokkotti bunna. Eessa rukunnee as rukunnee wal qaqqabsiifnaa jechuudha. Okay, hamma ta'e wanti itti hafe maali? Xiqqoo isiin kuni bifa gurraachaa qabdi. Bifa sana balleessuudhaaf bakka kana rukunnee asiin ni ibsina. Wal fakkaate fakkeenyaaf hamma akkana gubatee qabu gurraacha. Akkana goonee xiqqoodhaan akka inni bareecheetti san beekamne akka inni wallaala wal fakkaatu goone. Yes, hamma wal fakkaateera jechuudha. Okay, mee hamma gaa inni gadii kun hin dheerate isa gadii kana gabaabsuudhaaf akkana butannee fuuldura itti kunnaa achi booda qubaan akkana gadi qabnee ziqqi alanii harka namaatti beekama fuulduratti akkana bunnaa achi booda ni eegalla. Wazan kaiti aisha zari wale tibina na wana na tuatikina na kadro gon male maal tirototi maalta ya ila si ergachuti silwala isu moish ba maal kuni mona barsa ayo o makana tetna de mata de disi na kadro ya ranjo kras bifa kanaan jechuun gaafanni bakka geessinii gahee isii gurraattii kanatti akkana gadi butanii bakka maqasii qabaa hundinuu asitti gara dudduubaa kanatti kuttanii achi booda kalas inni gadii ofiin hojjeta inni gadii isa olii irratti murtaa'a hundi isaatu jechuudha. Inni olii yoo cite fakkeenyaaf isa olii yookaan hamma walakkaa kanatti kunnee isa olii kanatti balleessinee isa gurraacha inni gadiis achumatti cita murteessaan isa oliiti jechuudha. Egaa amma wanti nu hafeen jiru xumuranneerra achi booda gadi buufachuudhaaf egaa hamma xumurtanii gadi buufachuudhaaf yoo kaan maaster keessan kun isa inni kun gadi garagalee jiraate gara dalga kana garagalee bakka kanaan gadi buufattu. Yoo immoo ol garagalee jiraate istee kana rukuttanii gadi buufattu. Hamma gaa ankoo isa kana waan ta'eef inni oriijinaalii isa kana asiin akkana rukuttanii achi booda ekispoortii godhattanii egaa galii isinii ta'eera jechuudha gadi isinii bu'eera jechuudha ekispoortii godhannaan. Kanaaf walumaa galatti aappii kana irra deddeebi'aatii waan hojjennu guutuusaa viidiyoo 80 guutuun hojjedhee asirraa qaba. Viidiyoo 80 kana guutuuyyuu waan biraa waa siyaasaa waan tokko wanti keessaa qabu hin jiru guutuun isaa waa'eedhuma aappiitii yeroon ittiin darbu tiiktookii keessaniif miidiyaa sooshaal miidiyaa keessan ittiin guddifadhaa ittiinis waan baay'ee ittiin of gochuu dandeessan waan ta'eef jabaadhaa laayik sabiskiraayib gochuun hamilee nutti toraa nus jajjabeessaa isin jaallanna isin kabajna ulfaadhaa fayyaataa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu.